asirratti firfirsa. Waaqa keenya akkuma kana firfirsaa jiru diina keenya firfirsa. Haa firfirsu. Diinni keenya firfirmamu. Haa firfirmamu. Asirratti firfirfamaa mini lafatti firfirfamaa. Kan baranaa nu keessa bara dhufuun nu geessu. Diinni asirra keessatti firfirfamee. Diina keenya akkuma kana firfirsa. Lafatti haa firfirfamu diinni. Ati morra deeme maal asirra eessarra mataarra jechuudha. Achi garasitti firfirsi. Diinni keenya firfirfamu. Ayyaana waggaati. Kanaan nuun galtanii. Waaqa keenya kan baranaa nu keessa bara dhufuun nu geessu. Akkuma kana firfirsaa jiru diinni keenya firfirfamu. Diinni keenya hadhan galoofuudha akkuma kana firfirsaa jiru lililu kan bara dhufuun nu geessu baranaa nu geessu. Dhaggeeffadhu rooba kun. Diina keenya firfirsi gaafa jettu natti toleera. Diinni keenya firfirfama. Diinni keenya sirratti firfirfama. Diinni keenya sirratti firfirfama. Lafatti firfirsi diinarra deemu. Firfirfamuu seen barbaada. Lafatti firfirsi qaba. Lafa jalatti yoo firfirfamtu diinni keenya laafu Para kuduraageessi beeti. ayyaana miti achi kaame achitti kaate achitti firfirsa achitti kaadhaa kennamu achitti ni soorete achitti kaaga. Dandeenya ayyaanaaf illee dubbiin isaa. Yaa waa galata isaa. Akkuma inni lubbuu keenya lamoonni dhoskee fidee ayyaana kanaan nu gahee naaf gaaffee. Lubbuun bakka malee sabaan amma waaqonni eege ayyaana waggaachuun gammachuuma keessa bahee waan inni amma yaadadhee wanta yaadadhee hin beekne yaadadhe. Maaliif yaadadhe beekta? Akka mucaa godhannu yaadadhee amma barana anaaf jedhani mucaan kun mata dhukkubbii malee waan fayyadu qaba. Amma as firfirfamaa. Yaa isinii kana yaa isinii biyyi achi keessaa kun akkuma inni jedhu kan baranaa nu geessu bara dhufuun nu gahee jedheetu barana ollaa waa miidhabatee dhiichitee nagadee yaadee quufeetu bara ayyaana dabarsa. Isin garuu teessaniitu miqqanyummaa keessanii bara dhufuutti mucaa godhanna. Maanni mucaan mucaa saniif ta'uu hin danda'u. Mucaan lafa dhayi dhagiitti garasitti firfirsa. Amma yoomiitti miqqanyaa taatu Mucaan godhannu taanaan maal hojii wal fuudhe bitti fakkaata. Itti waamadadee guyyichatu guyyaa mucaa miti milaa guyyichatu guyyaa ayyaanaati. Ollaa waamnee waliin nyaanni yoo dhunne maal qaba? Kai garasitti Dhangaan qophaa'eera foon sila muurree nyaannee amma. Manni yaalaa cofaadha malee sammuu ta'e sammuu gadhiisa. Amma akka goonu daa'ima godhachuu qabna. Sitti beeku. Durba moo dhiira godhanna isatti mari'anna galgala moo itti mari'anna rakkoon hin jiru hamma rakkoon hin jiru Oromoon ayyaana isaa seeraan kabajata in nyaata in dhugaa ayyaana isaa seeraan kabajatee aadaa isaadhaan boona nyaata qophaa'ee dhugaatii qophaa'e sana fidi nyaannee dhunnee ragannaa in dhiijinnaa aadaa Oromoon calaqqisiisnaa dhaqeetti nyaata keenya nu fidi. Wanti dhibeen jiru hunduu fideennu ba'a. Dhaqee fidigaa. Gocha. Yeroo tati gowwummaa kee kan hin jibbe malee yeroo tati dhiichistee aadaa Oromoo aadaa saba keetii beeksistu natti tola. Sirbi bashannanii la. Sirbi bashannanii aadaa kee calaqqisiisi amma kana caalaa yoo nyaattee dhugde immoo utuma sirbitu yoo wallaalta aadaa kee yuun barta. Waan biraa jedheera ayyaana kanatti nyaannee dhunnan jedha malee amma. Nyaatama. Akka gootu taa gootuti. Yaadni nuti baala. Beekani maali? Kun kana nyaanni kaagee tafaani. Boontu. Ooko. Maali ayyaana waggaa sa'aatii nyaata namni malee ammas turte maali? Daddafaa dhiqataa nyaataa la. Namni tokko dhuna nyaata qopheessee laadhuu qaba. Ana waggaatiin caffee nyaanne qaba. Dhiqataa. Kai caffee baattee siin sirbini akka waan kai dibus. Kai siin jedhe. Gaddeenya dambeesse. Kai siin jedhe kai. Taasi. Kana nambo. Kabaja yoo moo warta. Waan keessooti. Ilma taasi. Gowwaa. Keessa baatee ammoo gowwummaa keessa. Ammoo caffee nyaanne kaawwan nyaannu namni amma masaanuun mana jala meeqatti guguufaa amma dhagaamee dhuguma nyaata dhabanii rakkatanii jedheema ittiin gammadu masaanuu. Ana qofatu waan beeku siin fakkaata miqqanyummaa keessa. Maal kee? Doqnummaa keessan gaa uummata Oromootu beeka. Daagara. Ollaa qofa miti. Qaba maal kee? Miqqanyoomina maali fudhatanii. Dabarsii kaayi. Maali waaqayyo maali dhukkuban fayyinee nuna qabate naama. Seri fachisani. Maal biyya ayyaanaan geema maal meeqa jedhaan buddeena wayii.
Dafii kottu taa'e gaa. Dafa nyaadha amma nyaantu. Yaa waaq bara naan nu geessee bara dhufuunis nu gahe. Ayyaantu nu taasistee ayyaana waggaa nu geessiste nyaata kana nuuf eebbisi. Maaliif? Amma sin dafa nyaadha. Namni tokko guddaa ani nyaata kanan tokkotti dha. Osoo dhugaa keetti jireenya akkas qaala'e. Jireenya bara kanaa. Dafa nutti dhufu argeettanii muudamee namaa ta'an isaanii. Era lugar, né? Bom? Dura nyaadhu nuuf haati malee. Yoo damne hoo? Akka nama gaafa arginu nyaatu. Nyaata galtanii beektan isin. Goga keenya nu bitaa. Eegi. Maal eegu? Hunduu guutuudha maal sirbee galata waaqaa malee manni keenya guutuudha. Booka samaan fakkaatu waan qopheesseera. Oguu kan yoo dhugaa. Qoon Maal ta'e qeleqele miti. Amarana daa'ira ni amanni. utuu kakaatu akkas ta'a taa'ame. Keessa goofu akkas ta'a. Ati nyaattu naaf nyaattu inni kun. Nuftoo. Isin tokkotti nu ta'in akka qabdan ta'in jettooti nu mataan kaa'e. Nyaadha shifin qolla. Dhugumayyuu warri miila dheeratu namatti dhufuu dandeessi. Ngomnya. Ngom. Gadis. Ngomnya apa? Ngomnya. Ngomnya. Betul ngomnya dari bui. Biyo gimana namatti ni. Ngomnya. Nama gitu. Tadi katanya Gadi ko. Dhugaatti aballeessu fa'i. Ayana gadi tunggu. Ngomnya jadi nu amna. Gaya this guy. Ol sena ya di mera. Baba dah sena. Biqilaa. Bakka keessan. Bakka maali maangeenya gayatis akkam? Akkam jirtu? Nagaa. Nagaadha miti. Nagaa fayyaa. Akkam rayyaanni kun? Maqaa waaqaatiin ragaa namni waan gaaffii nuun sammuu keessaan qabne nuun gaafate. Isheen ragaa mini waa'ee ayyaanamaa hojjennaa nu gaafatu. Boontu. Kottu mee. Maa jechuudha? Nagaadhani. Jirra kunoo. Namni ollaan bultee beekaa akkatti bule abbaati beekaa Oromoo. Waa'ee ayyaana lubbuudhaan jiraachuun ayyaana nuu ta'e nuufi waa'ee ayyaanamaa hojjennaa nu gaafatta. Waa'een qopheeffanne jechuudhaaf moo akkamichaadha? Maali qopheeffanneni? Aman beektu mana gogaa kunoo caffee kanayyuu gadi ittiin baafnuyyuu haamnee finnee firfirsin. Edda ishee fuuteemmaa edda isheetti wajjin isheetti of gatteeree waa tami manni keessoo dheerataan jedhe. Manni maawwaadha dhanni maawwaadha borsaa tokkuu dide malee. Borsaati qorree. Borsaa qorrechuufi. Mannoo inaaninga amma sadiisiiti. Akkami indaqoo hin qopheeffanne. Maani daangooni maani. Sagama gamii fuudhamedha oluma darbee. Sana darbuu madide. Maali amma laa kan ta'e rakkoo. Gadi darbuu dide laa gaboo laarra yaana waggaa gadi darbuu dide. Agabuu madanniyyuu akka gootu. Dhiiga ammoo handaaqoo qalamte dhiiga taatudha. Dhiiga erga bara ishee wajjin ol fuunedha dhiiga ija koodhaan hin agarre. Ijuma koodhaan. Maali dhiigaa firee gadi baatanii yoo arguu dandeessu. Maali? Jechuun sangaa qalatanii. Yeroo qalamu nagarre inni immoo jira. Jechuun dhiiga taanaan inni argamuu dandaasini waan qopheeffanne jechuudha. Nuree maa hojjennaa bakkee baannee beekna ayyaana darbanne mishirrummaa. Hin baanii erga wal fuudhanii manuma keessa yoo baanii yoo nama natti dhiisan hin baanii. Akka gootu.
Waa tokko waa qopheeffannee qabu. Gaafa sargii keenyaa waan hundumasaa fixannee samataan keenya gadi reefu ole. Amma waan qopheeffanne jechuudha. Waan ajjaanaaf ta'u. Waaqayyoon arga waan tokko waan tokko kana keessatti. Ibsaa abbade shiroo daaskisi. Amma mareefu ol darbela. Dhufee sana darbuu diiminni wantuun di qophaa'edha hangaa hundi qophaa'edha. Diimina koodha. Sani diimaa dusa fuulli koo diimatudha. Diimina adduma ganama. qaccema keenya diimoodha. Sana darbuu dide laatan ayyaana waggaa gabuun jaaru. Miti. Murmuranii lafa kaanii miqqanyummaa isaanii achuma gad darbuu dide malee. Okay, edda akkas ta'e anillee Kamaan ol qabaa ol lafa himateenye ayyaana waggaa. mana gogaa wal tureenoo mana gaaddisee faa beektuni. Achi waan xiqqoon fayyadamee isaanii mana caalaa faa achi sangaa tokko lamatti qalatanii Baruma kana kan dhumaa qalumoo? saka buufillee xiqqoodha sakka keenyaatti xiqqoo ulfaachuu danda'a malee jechuun jireenyi ulfaataadha garuu ayyaana waggaa waa barbaadde taanaan mana gogaa ooluun qabdan turtanii. Nyaataniif ta'e Ay waan xiqqoo fayyadameera sanarraati. Manaasii jaartiin qopheessiteetti. achitti nan keessatanii ree. Obboleessi koo akkasiin dhufee agabuu sana bira oolanii. Ay rakkoon qabu jedha bakka. Saratu ayyaana waggaa gabuun. Akka gootanu ayyaana waggaa kana mana gogaarra oolurra bishaan wayii firfirsa. Kan si afaan gogaa galtan tinne. Kan koo rakkoon qabu. Gabaadhaa sinumti. Jedhi. Alumatti obsaa. Maaltu dingu? Maala bilbilaa nama waayee. Biyyoon ishee Waan gosa waa nyaatanii ni daalaati. Achi sangaa nyaatee dhufee asis nyaachuu fidame inni sokkee. Foolii nyaanni foolii fuudhee dhufee yoo ta'e malee. Mara isaa taa'e. Amma isaanoo sangaa nyaatanii dhufanii badaa sin qajeeluu dhufu gaala amma sin qajeeluu dhufan amma dhaqaa fidaa sila nama tokko ayyaana gabuun oolchuu reetala. Akka ammas dhagee dhufa. Ilaala waan sareen gootee sokkite. Arraabbattee maca qadaam sokkite. Saree. Ani naman. Saree. Saree takkas godhe kan saree tuwaa kan nuguno akkas nu gootee sokkite. Ayyaana irra keessa wallanne ayyaana jala olle. Jala olle deebi. Hin salphanne. Maaloo tu. Kunoo gaala kunoo dognummaa keessan an sila isinitti meera sin teessanii waan bara giri yaaddu kunoo addanaa sareen mucuggooti gaa. Ilma namaatu nyaatera ta'e saree nyaachuudha meera gad ol balleessi, darbarsi. Ol dabarsi kaa'eeti. Waa keenyadha. Deebi kottu waan sin gorsa. Eessa dhaquu kana? Boolla dhaggeeffadha. Sa'arraa nuti of salphise. Hin salphannee nama keessaa bannee nama keessaa duunee hin awwaalamne jechuudha. Nama keessaa nu salphise. Qaba faan kee. Dognummaa keessan dha. Qaba faan kee. Dognummaa keessan too ayyaana gabuun ol jaaramni kunoo. Hin duune salphina kana lammeef akka inni nutti hin deebine. Safuu Oromoo keessaa nuti ba'e tokkummaa Oromoo nuti cabsee ayyaanni Oromoon qabu siluma bakka tokkotti ol ga'ee wajjin nyaatee wal waamee ayyaana ta'uusaayyuu bakka tokkotti uummanni Oromoo nama 200, 300, 50, 30 ta'ee walitti qabamuusaa ayyaana fakkaata. Nuun immoo safuu Oromoo tokkummaa Oromoo aadaa Oromoo keessaa baanee gaafa nyaata bilchaatee deebi'ee ol dhoskinu gaafas qaanunii arraa booda waan tokko dhammanni beelaadha ta'uu danda'a nutti of tuulu fedhee nyaadhiin dhufedhee sobee deefuu gogaa ol deebifata malee nyaanni carraan isaa immoo kunoo kana godhe sareef nu laattee nuun qoonqoo akkasiin oollee lammeeffaa kanatti hin deebiinaa atis kanatti hin deebiinii atis immoo nyaataaf ittee akkasii wataawwatamee bara dhufutti dognummaa keessan dhiisa. Bara dhufutti namoota yoomiyyuu tana waliin jiraachuudha. Ollaa waamnee waan arganne Oromoo ta'uu keenya kan beeksisu waan arganne wajjin nyaachuu duwwaa wajjin dhabeef kennu kanaafiyyuu Oromoon hundumtuu tokkummaa'ee akka jiraatuu fi kana booda nuun fakkeenya taane akkuma amma dognummaatti tokko fakkeenya taane bara girimmoo arjummaadhaan Yaan darbe waraaban sila nyaatichi matu jedhamu. lammeeffaa